Jireenya keessatti wantoota to'annoo kee ala ta'an tokkotu jira. Kanaati jijjiiruu hin dandeenye. Waliin jiraachuuf deemta. Filannoon nuti qabnu abdii kutachuu yookaan jabaachuudha. Anka si gaafachuu barbaadu maal amanuuf deemta? Ofitti amantamoo murtii namni hundi sirratti kennu amanuuf deemta? Namoonni dhimma siif hin qaban ilaalcha badhaateen si ilaaluu danda'u. Dhugumatti namoonni ija keessa illee si ilaaluu hin fedhan. Awustiraaliyaa keessatti hin daladhe. Bara 1982 harmeen koo narsii waan turtiif waa'ee ulfaa fi da'umsaa hunda beekti. Da'umsa hospitaala Awustiraaliyaa keessa jiru tokko bira deemte. Garuu yeroo isheen ulfoofte ana ilma jalqaba ishee yeroo altiraasaawundiin ilaalaman hunda ni gammadan. Garuu harkaa fi miila qabaachuu kiyya illee adda hin baafanne. Battalumaan dhaladhe kutaan da'umsaa san cal jedhe dafanii achi na fuudhan. Abbaan koo kutaa inni jiru keessaa bahee maaltu ta'aa jira jedheen. Ilmi kee harkaa fi miila hin qabu jedhaniin mana barumsaa deemee barachuu hin danda'u. Dhiifama ulfa ofirraa baasuu dhabuu isheetiin jedhanii haakimoonni abbaa kootiin. Abbaan koo ni boo'e. Isanatti argisiisaa jedheen doktorotaan. Uffata natti marame narraa hiikee bareedaadha jedheen harmee kootiin. Guyyaa sanarraa eegalee maatii jaalala qabu taane garmalee akkaan bareedoo natti himan na jajjabeessan natti ni amanan. Yeroo maaliif akka natti dhaladhe jedhee isaan gaafadhu maaliif akka ta'e hin beeknu. Garuu kaayyoo guddaan jira. Yeroo kaayyoo akkamii jiraachuu qaba jedheen ofitti yaade. Ati jiraachuu fi du'uu qofaaf jiraachuu hin qabdu. Kaayyoon jireenyaa naaf hin jiru taanaan kaayyoon jireenyaa namoota birootiif hin jiru jechuudha. Namoota baay'ee natti dhufee niik ani kaayyoo hin qabu. Yoo ati deemte jireenya koo keessatti maal akkaan gochuu qabu hin beeku jedhan. Jireenyi kee rakkoodhaan imimmaaniin dhukkubiidhaan guutamuu danda'a. Garuu yoo lubbuu nama tokkoo baraaruu dandeesse jireenyi kee jireenya kaayyoo qabudha. Mee yaadi namni waggaa 10 si caalu tokko dhufee wanti si mudate kun anas na mudatee ture. Rakkoon si qunname kana anis keessa darbeera. Yoo sin jedhe si jajjabeessa yookaan abdisitti hora. Kuni jireenya kee baraaruu danda'a. Jiraachuun kee kaayyoo gatii qabudha. Nama nan jaaladha. Sababni isaas nama jaalachuu keessa bilisummaatu jira. Humna argatu jira. Ani bifa kiyyaan hin ibsamu. Kana gochuu hin danda'u. Ammas garuu gochuu nan danda'a. Kuni lolo sammuu keessa jirudha. Harkaa fi miila qabaattus qabaachuu baattus. Namni hundi yaada kana keessa akka darbu natti dhagama. Gariin keenya ofitti amanamummaa naafa ta'een qaama miidhamtoota taane garmalee tulummaa waan qabnuuf bifa gogaatiin nama adda ta'uu osoo hin taane keessa keetiin nama addaa ta'uudha. Ani nama adda ta'edha. Dargaggoota miliyoona 3 fuulduratti dubbachuu fi manneen barnootaa 190 irratti hojjenneera. Qorannoo fi gaafii sensitiif ta'e isaan gaafadha. Gaafiin ani isaan gaafadhu yoo eeyyeen naan jedhan mataa akka gadi buusan yookaan akka itti dhagamu nan godha. Gaafiin of keessaa qaba yaalii of ajjeesuu sababa ho'ummaatiin, hojii dhabuutiin, bultii dhabuutiin gonkumaa akkaan hojii hin hojjenne natti dhagame. Gonkumaa akkaan hin fuune osoon fuudhellee harkaadha manaa koollee qabachuu hin danda'u jedhee yaade. Osoon ijoollee qabaadhees yeroo bo'an illee qabachuu hin danda'u jedhee yaade. Har'a ilmaan koo yoo bo'an isaan har'a na qabatu. Harkaadha manaa koo qabachuun na hin barbaachisu. Onnee ishee qabadha. Kana gochuuf harkaa fi miilli hin barbaachisu. Sanaafi dargaggoota waa'ee yaalii of ajjeesuu kan gaafadhu. Sababni isaa abdii kutachuuf qarqara irra akkaan turee fi dhugumatti of ajjeesuuf akkaan yaalee waanan beekuuf. Yeroo tokko kufuu dandeessa. Akkasumatti deebitee ka'uu ni dandeessa. Garuu jireenya keessatti yeroo tokko yeroo kuftu akka humna deebitee ka'uu hin qabnetti sitti dhagama. Asti gadi bu'eetiin jira. Fulli koo gadi jira. Harkaa fi miila hin qabu. Of duuba deebi'uun waan naaf hin danda'amne fakkaata. Garuu isin hin argine. Akkaan yeroo dhibba ka'uuf yaalee fi akkaan yeroo dhibba kufe. Silaan kufee abdii kutadhe dhiise ol ka'uu ni danda'a jettee ni yaadda? Hin yaaddu. Akkuma kuftuun akkuma yaaltuun carraa ka'uu argatta. Sanaan yaaluu baadhee akka ammaa kanatti ol ka'uu hin danda'u ture. Jechi kufaatii yookaan milkaa'ina jedhu natti hin tolu. Yeroo gaara baatee xumurtu gammoojjii biraatu jira. Milkaa'ina irraa gara milkaa'inatti itti fufuu qabdu. Uumaa kee waliin jiraachuun baay'ee barbaachisa. Maallaqni ni dhufaas deemaas. Kufaatiiwwan baay'een na mudataniiru. Kufaatii akka gufuutti hin ilaalu. Akka carraattiin ilaala. Ni guboo jecha dubbataa akka kumsaa waan hordotaniif galatoomaa.